aangurraa kaanii haaraan muudamu horsiisee bulaa Booranaa maatii koo camadee midhaan galche jedhan. Kota walum tamanne godaalee maatum xiyyaadhaan mana walii wal mari'anne ilmaanum tamaarille guyyaa sun oolchee akkanaan nu qoteduuf. Naannoleen haaraa hundaa'uun kaaniif deebii kaaniif gaaffii kaasu shaampiyoonaan atileetiksii addunyaa dilbata xumurama fageenya kamiin meedaaliyaan eegama. Akka galiitti atileetiksiin baay'ee gaariidha. Jaatu hafee jaa keessaa shanan irratti qabxiin olaanaan isin galmaa meedaalii isin argatan kan jedhu abdii qaba. Waa'ee bulguu waan addunyaan itti jirtuu fi kaan dabalee ammayyuu taanaa isiniif dhiyeessa. Pireezidaantii naannoo Amaaraa aangurraa kaanii haaraan muudaman pireezidaantiin haaraa obbo Araggaa Kabbadaa jedhamu. Obbo Araggaan yaa'ii manni marichaa gaggeesseen filamanii murtiin kun yeroo naannicha keessa rakkoo nageenyaa dhalatee furuuf opereeshiniin akka itti fufu ibsamee dhagahame. Jaalalam Taaddasaa gabaasa qaba. Dr. Iliqaal Kaffaalaa waggoota lamatti dhiyaataniif naannoo Amaaraa erga bulchanii yeroo naannichi muddama nageenyaa keessa jirutti aangoo gadhiisuuf xalayaa galfachuun dhagahame. Kana hordofee manni marichaa bakka isaanii obbo Araggaa Kabbadaa pireezidaantii haaraa naannichaa gochuun har'a walgahii ariifachiisaa taa'ee muudeera. Erga ministeera muummee Abiy Ahmed aangootti dhufaniis obbo Araggaa Kabbadaa pireezidaantii naannichaa ja'affaa ta'uu isaaniiti. Erga obbo Gadduu Andaargaachoo pireezidaantummaarraa kaanii Dr. Ambaachoo Mokonnon, Tamasgen Xurunaa, Ageenyoo Tashaagarii fi Dr. Iliqaal Kaffaaloo naannicha gaggeessaniiru. Obbo Araggaa Kabbadaa biiroo hojii fi leenjii naannichaatti itti gaafatamummaan tajaajilaa kan turan yoo ta'u naannicha gara tasgabbii fooyyee qabutti deebisuuf akka hojjetan himaniiru. Naannichatti jeequmsa hammaachuun labsii yeroo muddamaa ji'a jahaaf turu kan labsame dhiyeenya ture. Bara bulchiinsa Dr. Iliqaal Kaffaalaa keessa waraanni naannoo ollaa isaanii taate Tigraayitti dhalate gara naannoo isaan gaggeessaa turan naannoo Amaaraatti babal'achuun lubbuu namoota nagaa hedduu galaafatee qabeenya mancaaseera. Dr. Iliqaal Kaffaalee sababni isaan addatti aangoo gadhiisuuf xalayaa galfatan ammatti hin baramne. Itoophiyaan sirna federaalizimii sabdaneessaa hordofuu erga eegaltee waggoota 30 lakkoofsiseera. Naannolee sagalan heera mootummaa keessatti eeraman keessaa naannoon sabaa fi sablammoota uummattoota kibbaa ifatti diigamuun naannolee afuritti gargar hirameera. Gaaffii naannoo ta'u garuu irra deebiin maaliif dhiyaata? Yuunivarsiitii Finfinneetti hayyuu federaalizimii qoratan Dr. Qananii Jibaat waa'ee Illikoo hiikaa fi tasaa gaafateera. Biyyattiin kan isheen hordoftu federaalizimii sabdaneessaadha. Baroota dheeraadhaa fi sabaaf sablammoonni kan ammayyuu ofiin bulchuu hin dandeenye biyya kana keessa turan. Keessumaa gara kibbaa kana yoo fudhanne hundumti isaanii baay'inaan iddoo tokkotti qabamaniiti naannoo tokko jala bulanii. Kun immoo dhuguma federaalizimiin sun ni jedhame inni waraqaa heerarra jiru kun ofii bulchuus kan jedhu sun raawwanni ture. Kanarraan kan ka'eeti siyaasa riifoormii biyya kanatti ta'een booda gaaffii kana adda dureen kaasanii gaaffii yeroo kaasanii nuti saba guddaadha, nuti saba aadaa kana qabnudha, ofii bulchuu hin dandeenya kan jedhu gaaffii siyaasaa gaafataa turanii. Achirraan kan ka'e hundumaa biyya sun ta'een garuu gaaffii isaanii sana karaa ija siyaasaanii fi karaa qabatamaa lafarra jiru sanaan akkaataa heera jedhu sana duudhaa isaanii fi aadaa isaanii fi ollummaa ol ta'iinsa sabaa ollaa jiran wajjin ilaalamee madaalameetiin naannoleen kan deebi'eef jiru. Warra deebi'ee keessaatti naannoleen lamaan sadan tokko dhiyoo kana hundaa'anii jiru. Hundaa'uun isaanii kun akka gaariitti kan fudhadha. Gaarii duwwaatti tun ta'in baay'ee barbaachisaadha. Federaalizimii isa dhugaa mirkaneessuudhaaf. Saayinsii siyaasaa fi walitti dhufeenya addunyaa kan qoratanii fi naannoo kibbaa duraan turetti qondaala olaanaa kan turan obbo Dayyaa Moodaallee aangawoonni naannichaa waliin hojjechuu dhabuu isaan irraa kan ka'e bakka hunda gaaffii naannoo ta'uu dhiyaatee jedhu. Naannoo sabaaf sablammootaa fi uummattoota kibbaa jedhamee beekamu keessa naannoon Sidaamaa of danda'ee hundaa'uudhaaf irra deddeebiin gaaffii dhiyeesseen naannicha keessaa bahe. Sana booda kanneen naannicha keessatti hafan waliin tursiisuu qondaaltonni naannichaa hin dandeenye. Qondaalota siyaasaatu gaafficha jajjabeessaa ture. Godinaaleen adda addatti naannoo akka ta'antu gaafatame. Sana booda paartiin badhaadhinaa godinaalee hunda naannoo gochuu diduun kilaastera ta'uu qabaa jedhan. Sana booda godinaaleen kilaasteraan gurmaa'an. Amma moduun gaggabaabaan sunitti maal akka nageenyaa naannoo Amaaraatti mudatee hordofee labsii yeroo muddamaa naannoo Amaaraatti labsameen namoonni magaalaa Finfinneetti manneen barnootaa keessatti hidhamanii akka turan boordiin hojiirra oolmaa labsichaa qoratu mirkaneesse. Yeroos poolisiin akka turmaataatti fayyadamu amma garuu kanneen achitti hidhaman akka hin jirre dubbate. Maatiin BBC'n dubbisee fi Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa kana dura namoonni manneen barnootaa keessa hidhamu yoo himan aangawaan waakkatanii turan. Eeguma walii galtee nagaa mootummaa fi TPLF gidduutti mallattaa'ee booda yoo xiqqaate dubartoonni 128 irratti haliilaan saalaa raawwatu qorannoon galmee dhaabbilee fayyaa Tigraay taasifame mul'ise. Kanneen kana raawwachuu himataman ammoo qaamota waraana keessa hirmaatan jedhameera. Dubartiin tokko dhiirota 19 fa'iin haliilaan irratti raawwatu qorannoon hima.
Naannoo Tigraayitti guyyaa kaleessaa boombiin dho'ee lubbuu namoota galaafatu poolisiin BBC'tti hime. Kanneen kanaaf shakkame immoo kan kana dura loltuu ture eegasii kan gaggeeffame ta'u poolisiin ajajaan poolisii magaalaa Maqalee Koomaandar Waldaay Moocaa BBC'tti himaniiru. Barii sa'aatii 8 hanga 9 gidduutti hiriyoota gidduutti rakkoo uumamuun mudate. Loltuu gaggeeffametu boombii darbate. Namoonni 4 du'aniiru. 20 immoo madaa'aniiru. Nama badii kana raawwate barreera. Hordoffiis taasisaa jirra. Waraanni Sudaan keessa deemaa jiru biyyattii darbees naannoo baha Afrikaa rakkoo namummaa hamaa keessa buusuu deemaa jechuun UN akeekkachiise. Qindeessaan gargaarsa namummaa UN beelli dhibee fi buqqaatiin Sudaan diiguufi jedheera. Egeree biyyattii irratti kan wal dhaban waraannii fi humna addaa biyyattii eega baatee bilaa warwanaanaa jiru. Oduuttaan tancaa ijoolleen gaafa malabaddu maatiin bulguun si nyaata jechuun itti doorsisu. Maatiin ijoollee isaanii sodaachisuuf waan akkanaa yoo himan dhageenya. Garuu bulguun jira yoo jiraateef waan nama nyaatuuf mana isaa hin deemne. Garuu warreen waa'ee isa dhagaan yookiin haasaan gaafanneerra. Bulguun uumama nama fakkaatu kan namoonni bara durirraa eegalee nuureessa yookiin imaajineeshinii isaanii keessatti uumanidha. Firaa'ol Balaay waan iyyaafatte nutti himti. Afoolaa fi asoosama warra Roomaa durii irraa qabee hawaasa addunyaa mara keessatti bulguun fuulaa fi seenaa sodaachisaa qaba. Bulguun bineensa miti uumama nama fakkaatudha. Garuu garmalee guddaa furdaa qaamni isaa dabbassaa qaba jechuun kan nutti himan Yuunivarsiitii Jimmaatti barsiisaa folkloorii kan ta'an Dooktar Darajjee Fufaadha. Nama fakkaata garuu qaamni isaa garmalee guddaa garmalee furdaa miila faa kan amma jirantu akkuma arbaa kana miilli isaa gurguddaa waan ta'eef fuudhee namni kaayyatu faatti yeroo biraatti fudhata miila tokko fuudhee miila biraa amma fudhatu faatti. Kanaaf gurguddaadha. Harki isaa kunis akkasuma gurguddaadha. Kanarratti immoo nama nyaatataa waan ta'eef ilkaan isaa qarriffaa dhedheeraa waan qabu waan ittiin qalee nama nyaatu sana kan akkasii faa qaba jedhameeti kan yaadamu. Mataan isaa kun safanfara dhedheeraa akkas godhamuuti kan yaadamu malee nama fakkaata qaama namaa kan inni qabu. Garuu guddaadha. Fokkisaadhas immoodha. Sodaachisaa fokkisaa isaati. Ijannoo karaa fuulduraas karaa boodaas qabaa jedhamee yaadamaa. Kaamil Mahammad Abbaadiimaa Yuunivarsiitii Jimmaatti folkloorii fi ogbarruu afaan Oromoodhaan barataa PhDdha. Bulguun bifti isaa namuma naannoo seenaan isaa himamu fakkaataa jedhan. Bulguun tokkuma fira maatii fi ijoollee hin qabu qofaa jiraataa jechuun ibsu. Manni isaa holqa guddaa utubaa warqee qabudha. Isa faayilaaluuf ijoolleen mana isaa deemti achumaan qabataanii jedhamaa jedhan. Nama fiixee qabee sun ta'e namatu kana saadataa ta'e kan jiru. Maaliif manni isaa baay'ee bareedaa miidhagaa waan ta'eef warqii waan qaba waan ta'eef mana saadaqamaa keessaa namni beeku warqii qaba qabeenya guddaa qaba waan ta'eef mana isaa kana qabeenya babbareedaa kana fudhachuun deddeemti ijoollee namoonni deddeemu yeroo kana nama qabataadha. Baay'ina akka hin qabnedha. Tokkumatti akka beekamu fiizikaalii baay'ee guddaa kaampii wayii keessa jiraata. Holqa wayii jechuun qe'eedhuma bal'aa wayii keessa mooraa wayii keessa jiraata. Uffata inni uffatuun isaa wanti seeneffame hin jiru. Garuu bulguun kun haadhuma uummata naannoo sanaatti jiraata. Qe'ee qaba bar mooraa qaban. Baay'inaan garuu tokkichadha. Baay'inaan bulguun tokkumatu beekamu. Fakkeenyaaf Jimmaat gaafa ta'etu bulguudhuma sitti himama. Wallaggaatti gaafa ta'etu naannoo biraas gaafa ta'etu bulguudhuma sitti himama malee maatii horatee 2-3-4 ta'etu miti jechuudha. Saalli isaas akkuma dhiira ta'etti himamu. Akka Kaamil jedhanitti seenaan waa'ee bulguu himamu iddoowwan Oromiyaa garaa garaatti baay'ee adda adda miti. Obbolaa Gowwaa fi Haxxee mana bulguu deemanii isheen Haxxee akkatti obboleettii ishee Gowwaa bulguudhaan nyaatamurraa baraarte boodarra qabeenya isaa dhaalanii jiraachuu jalqaban bal'inaan himamaa jedhan. Naannoo keessanitti seenaan bulguu ijoollummaatti dhagaa guddattan maal jedha? Oduu biraatti ceenaa obbo Kuusaa dhiifatamaa oduu atileetiksiin dura'aansaa shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa biyya Hangaarii magaalaa Budaapestitti adeemsifamaa jiru dilbata dhufu xumurama. Itoophiyaan hanga yoonaa warqee tokko walumaa gala meedaaliyaa 6 argatteetti. Federeeshinii atileetiksii Itoophiyaatti leenjisaa fiigicha fageenya dheeraa kan ta'an gargaaraa koomishinara Hussein Shiboo meedaaliyaa dabalataa eegaa jirraa jechuun BBC'tti himaniiru. Galgala kana Budaapestiidha bilbilaan dubbiseera. Jaatu hafe keessaa shanan irratti qabxiin olaanaan inni galmaa meedaalii sin arganne kayyoo abdii qaba gufachiisa 3,000 dubaraa fi 5,000 dhiiraaf dubaraa akkuma san immoo maraatoon dhiiraaf dubaraa 5,000 dubartootaatti fi maraatoon dubartoota borganama gaggeeffamaa isa kana irratti qabxiin gaariin argama kan jedhu abdii qaba. Lama morkataan keessa dhiyoo ta'uu danda'a fakkeenyaaf meetira 5,000 irratti. 5,000 dhiiraa irratti Norweens Jaakob mucaa cimaadha. Mucaan tokkos immoo kan Ispeen baay'ee cimaadha. Garuu haa ta'u immoo atileetonni kennis isaan kanaafis haala salphaatti waan halkan natti fakkaanne gara dubartootanis akkuma beekamu ishiin reekoordii cabsitee intalli kan Keeniyaa sun jirti. Ishiin ammas cimtuudha haala gaariirra jirti. Ishiinis immoo Keeniyoota atileetuma Keeniyoota lamaan jiru akkasumas siifaniif immoo atileetiin keenya arfanuu darbanii jiraniif atileetota kunniin hirmaannaa
irratti hirmaatan irratti qabxii olaanaan hin argamu kan jedhuun abdii qaba. Dorgommiiwwan hafan keessaa meedaaliyaa eegdan nutti himtaniittu kan warqiitti argachuu dandeenyu jettanii yaadan addatti kan qabatan jira. Ispeeshaalii arfan irratti warqiin argamu kan jedhuun abdii qaba. Ispeeshaalii shan dhiiraaf dubara irratti illee maraatoonii dhiiraaf dubara irratti illee waan akkasii garuu tilmaamni keenya sanii akkasii garuu wanna guyyaan hin beekamu. Garuu 5,000 dubartii irratti atileetiin Keeniyaa sun jirti. Jirti ishiin atileetonni Keeniyaa lama ciccimootu jira siifaanis jirti. Ijoolleen keenya illee nama afuriin isaan ijoolleen keenya arfanuu gulaalaaf darbaniiru isaan qarqaaru atileetonni arfanuu ciccimoodha. Tole amma atileetonni qabxii dhaban yookiin immoo xiqqootti jabaate ho'i jiru cimuusaa kaasu tarii maaraatoon irratti dhiibbaan akkasii mudatuu danda'a. Akka carraa ta'eetti rabbi nama qarqaaru maraatoon ganama ta'eera wal dorgommiin isaanii ganama sa'aatii tokkorraa eegalee amma sa'aatii sadiitti yoo san immoo isaa digirii seentigireedii 22 irraa ka'eetti 25 irratti xumurama kan jedhu tilmaamni akkasiin jira. Kana taanaan immoo iyyuu gaarii fakkaata. Warraanis sa'aatii kanatti eegalamee itti xumurameerleedha. Qabxiin bara hin gadda argames dhiiraaf dubaraan warqiidha. Ammas inni kun argama kan jedhu abdii qabna. Cheptegeen atileetiin Ugaandaa meetira 5,000 dhiiraa irratti miidhamee boosa dhageenya inni boonsaa garee Itoophiyaaf akka waan gaariitti ilaaluu dandeenya. Atileetota dorgommii kana irratti galmaan keessaa cimaan isa tokko haa ta'u immoo dorgommiin akka tilmaamame ta'uu dhabuu danda'a. Garuu alaayoo akkanumatti tilmaamtee jettu 10,000 kan moote isaa 5,000 garuu salphaa hin ta'a kan jedhu hin tilmaamnu. Ammaaf garuu akka carraa ta'e keessaa beera inni keessa ba'uun isaa atileetota keenyaaf carraa xinnoo inuma kan jedhu abdii qaba. Miirama atileetota keessa jiru akkam akka gareetti? Akka gareetti atileetiin keenya baay'ee gaariidha. Tokkummaadhaaf jaalalli garee keessa jiru waan miirri baay'ee namatti tola baay'ee gaariidha. Tole bareeda. Ergasiin argadheeti torban kana keessaa atileet Xilaawun Hayileen dorgommii meetira 5,000 dhiiraarraa akka hambifame komatee ture. Addatti immoo maqaa keessan dha'ee simateedha. Maali deebiin keessan? Asirratti hin qabu. Maali wanti na ilaallatu ituu hin jiru akkanumaan maqaa balleessaa ta'a malee kan murteessu sa'aatii beektaa sa'aatiin isaa arfaffarratti argamaa jira. Isa kanaafuu tartiibuma qabxii isaan galmeessaniin murtaa'e kan jedhu abdii qaba. Akka murtiitti immoo federeeshiniin haalli federeeshinii murteessu sirrii ta'uusaa itti amana. Guddaa galatooma. Galatooma fayyadaa. Milkaan gala. Amiin. Oduu xumuraa argeenye irraa obbo Kuusaa Duuba Jaarsa godina Booranaa aanaa dirree ganda waal malee jiraatu waggaa darbee bunni Booranatti hammaatee beelladoota jalaa fixe jennaan sangootatti lafa qotatan dhaban. Maatii nama 9 kan bulchan namni kun hongee booda bokkaan deebinaan fala dhaatanii ijoollee fi haadha warraa isaanii waliin dabaree akka sangaatti meeshaa qonnaa harkisanii qonna jalqaban. Qamadiin yeroos qotan amma maashina midhaan dha'u kombaayinaraan sassaabaniiru. Waliigalas lafa hektaara 1.8 irraa qamadii kuntaala 74 argachuu waa'ee lakkoo maatii olaanaatti himaniiru. Sanyii mootummaan xiqqoo nu gargaaree maatufti baasee akkuma loonii haanan maal taanaa jennee carraattuma fulaa sanyiin kullee nyaan maal taanaa yoo nyaanne silaafu amma oma nuun bahin obbaana jennaan kootta walum qabannee qoodaareetiin maatufti yaadaan mana walii wal mari'annee ilmaanum tamaarillee guyyaa sun oolchee akka raananu qoteduuf laftaan tafula tokko guyyaa 3 qonnee takkaammoo nullee xiqqoo humnitii gadi nama deemti dadhabne jennaan guyyaa 5 tokko akkas qonnee fulaa takkaammoo lafa hektaar 2 tokko guyyaa 3 akkasi qonne. Qotiyyoo malee kan qottan lafa gamiiti namaan akka kanaan kan qottan? Waliigala tan akkasiin hektaara 3 qoti. Hektaara 3 guutuu namumaan qottani? Cufa namumaan qoti manum kiyyaan qoti ijoollumtii waliin haadhummaan kiyya waliin amma silaa fuloollee qabnu hin obbaanaa jennee tiraakterichi kallee guldeemaa dadhabnee kadhannee hin argannu fullee nu dhibee silaa fuloo siibee birriillee qabaanneen kochisiifnuun immoo beddel sanyii amma nutti kennan tana nyaanneetiin boriillee duuba rakkoon hunda qabdiennee guyyaa kana akkasuma tanis hektaar 3 namumaan qotee qamadii akka dansaa irraa argannee akka namaan qonnu suniin rabbiillee nu gulba'ee waan akkasii argaddee akkasii gale. Lafa amma namaan qottan hektaara 8 kanamee oomishi isaa maal fakkaata? Maal facaastan? Hektaar tokko boqqolloo facaase hektaar 2 kana qamadii facaase oomishi isaa dansaa irraa arganne. Amma argattan amma? Kintaala 74 akkasii argadde yoo harkuntaa deebisan 100 gara 46 akkasii argadde. Amma lafa hektaara 3 namaan qotanii qamadii kintaala 78 immoo namaan qotanii arganii yoo jedhan namni bakka biraa dhibee jiru hin amanu kana isin akkamitti ibsitu namni isin amana amma waan kana? Waan sun dhugumaa? Dhuguma loon hin qabu durii nama sangaa lafa qotisan loon kaachoo dhabee naan akkasiin qore sunnameen iyyuu wama nu malee waan ofiin jenne malee waan namni dhufee nuun jedheen hindumaan nammaa qotee kintaal 74 sun akkasiin arganne boqqolloon galchine yommuu talle boqqolloon hin jira. Lafti yeroo namaan qottan sana laafaa ture moo akkamitti namni harkisa?